السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني ركم جرت هردفتو تفوزي توبي نكم نجا جرتني بكم جرت نجيني رحمن ربي سوالي هاجراته. الحمد لله نجا قبا وروني channel كنا فارو بتاتن channel كي سبسكرايب قجو ماتي نافتا وروني دورنا ولين ترتان غلطو مورفا دا سنين جدا أردا ركولي بي عربات نما كنا من كيسا مراسي سيني كاسوم بربادا أكبرنو ترارغتن إن شاء الله بليان كيا maal isinitti fakkaate obboleettii teena takka mana arabaa dalaydee arabaa wallolte erga wallolte fuudhanii gadi bahi jedhanii galii mana keetti deemnurraa jedhanii yeroo isii irraa gabbaatutti balbala fuutti isiin sawaaqa osoo waamatiin taaksii raasaa qabachuuf osoo gabbaatu shabaaba itti yaamanii shabaabni buttee deemteen jechuudha. Obboleettii teena shabaaba jechuun dargaggeeyyii arabaa fuutee mana adda kireeffatanii ka qaban ta'ee mana isaanii ta'ee isaaniif rabbitu beeka mana addaatti galchanii obboleettii teena achumatti nyaata qofa kennanii fi soorata qofan kennanii fi achiin booda namni 8 duriyyeen arabaa itti taphattee obboleettii teena tana rakkoo hin malleen qaama isiitii fi sammuu isiitiin sammuu isii irratti illee rakkoo hamaan gahee akkasuma garatti illee baattee jedhani. Bilbila isii irraa fuudhanii obboleeyyan kiyya irraa caccabsanii akka nama tokko wal arguu hin dandeenye yeroo nyaata fidanii yeroo itti taphatanii hookaan mana dukkanaa adda isii mana kophaa keessatti baatii 8 akka lamaan teette obboleettiin teena tun. Baatii 8 erga teettee mataa isii shir jedhee of wallaalte maal akka hojjettu maal akka nyaattu maal akka dhiistu hin beektu kanumarraanuu garaanni hafeenii ulfani taate jechuudha. Ulfa garatti baattee ulfa baatii ja'a ergasii baasanii karaarra darbanii moobaayilii isii guyyaa duraarraa fuudha itti deebisanii mala namnummaan kenna argee jechuudha. Fuudhanii gara namni kenna hamtuu walitti hin danda'u rakkoo waliin jaalatu waan ta'eef fuudhanii mucayyoo yeroo qoratan rakkoon kun akka irra gahe himatti. Mataa isiillee baay'ee guutuu miti shir jedheera haa taatu garuu maaltu akka irra gahe ni beekti hundaa'u jechuudha. Mucayyoo tana gara biyyaa galchuufis akkuma isinii kaase ulfa. Inni lammaffaa ammoo mataa isiillee sirrii miti. Rakkoo akkanaa kanatu jira biyya arabaa kana keessa. Ammallee karaa irratti illee yeroo akka argitan gadi hin bayina bakka bakkatti nama butanii qariyaa yookaan baadiyyaarra nama geessanii namatti taphatanii fa nama darbutu jira. Kanaaf obboleeyyan tiyya ufee guubaa isaa keessattuu mana arabaa akka duraa akka argitan namatti illee hin dallanina. Isaan illee miidhaa isinirraan gaanii homaa miti obsaan ciniinnadhaa mana namaatii ba'a jechuu barbaadeeti. Inni biraa ammoo kan mataa kiyyarra nagahee rakkoo arabni namarraan geettu jechuudha. Yeroo baay'ee alhamdulillah arabaa walii galaa hedduullee waliin dhabuu araba takka bira guyyaa 9 dalagee arabtitti deettuu bira dalagee namoonni mana deettuu daladdanii beektanii hagam akka dalaggaan ulfaatuuf hagam akka dalaggaan nama cinqu soorata sinatu dhiyeessaa fi akkasii arabtitti bira deemee arabtittiin tunii sa'aatii hirribaa gahanaan kennitu sa'aat akka 2 yoo rafe hirribaa nabutti ganama sa'aatii halkan kee sa'aatii 2 rafee ganama fajirii irra nakaaftee fuxuura isiillee godhee ijoolleellee mana nyaata godhee fi gara mana barumsaa ijoolleen deemanii ammana qulqulleessee geessee jidduun ammallee osuma hojii kaan hin fixatin laaqanni dhiyaate laaqana godhe. Laaqana erga galanii nyaatanii ka'anii booda laaqana namni hunduu nyaatee ka'ee meeshaa dhiqee ka'ee sa'aat akka rafee kaa jedhee deemee rafee mataa baachuu dadhabee jechuudha hirribni naqabe. Achi ani ammoo yeroo sanitti dalaggaan sun naaf hin taane haa ta'u malee baatii takkattii tana ciniinnadhee fixadhee irraa bahaa jedheeti irratti obse jechuudha. Achi booda waan isin ajaa'ibu sa'aatii tokko osoo ani rafin dhufanii na kaasanii kan uffata miicii tokkos naan jiran tole jedhee uffata miicaa kaan tokkos eegate. Osuma ammallee kanaan jiru adaa isaan qaaqa soqan maaliif akka qaaqa soqan illee naaf hin galle. Booda dhufanii nyaata kan dalaginaan jedhan nyaata reefuu nyaattanii amma sa'aatii ishee irratti haadha teessaniif hin seena waan ta'eef kushiina waliin qabee seenaa na obsaa agasii fuultakkatti uffata ofirraa fixaa jedheen. Achi ijoollee achidhatte haadhattana himte akkamii hagalmatana ijoolleetti yaddeebistaa deeme amman kanaa meeshaa kee guradhu naan jette hayyeen deema rakkoon qabu mallaqa kiyya naa kenn jedheen. Ergaa mallaqa naa kenn jedhee isiin achi garagaltee abbaa manaatti bilbiltee
shorxaa si yaamna waraqaa eenyummaa kee fidi maali naan jette waraqaa eenyummaa guyyaan dhufuuyyuu nan gaafanne har'a akkamiin na gaafattaree erga waldhabne waraqaa eenyummaa na gaafattaa jedhe osuma sanaan jiru balbala hunda na cufanii shorxa bilbilaa akkasi goona maali naan jedhanii na sodaachisu faasaanii akkan isaan hin sodaanne erga arganii booda balbala hunda na cufanii na biraa deemanii an dallaala bilbilee dallaaltittiidhaan koottu na fuudhii jedheeni ملك أسنا روجتني أنا سجبونا روجن على كل حال دمرت دلالي اللي تبلبلني نما خنا جافة درا ورقة قبضينو في دين جنة إسني اللي ركوا كنا وجتن جناني تولين باسنا رني بلبنا رابناني ملك أنا روجتني إرجع بلبلنا رابناني تاكسي هانا رفو مني كيسان كريارة يعني بكينا نو سنسوق إن إنجرو سدليان إنجرو أني تكونجر غير خرار رادوا تنجر جشجورا akka baadiyaa jirti namni beektanoo jiraatan waadii laban jedhanii tariyaadiin keessaa jechuudha waadii labantu hedduu jedhanii booda osuma akkasi jiru akkasii osoo jiru booda obboleeyyan kiyyaa gadi bahinaan jedhanii yeroo gadi bahutti taaksii waan naan dhufneef eeggadhaadheen taaksii eeggachuu hin dandeettu gara gubbaa ol bahinaan jedhan namichaaf namitti haadha namittiiti marsanii dhaabatanii gara suxu'a mana fooqii gubbaa akka bahu na godhan an suxu'a hamba'u abadanii jedhe isaa wanni mana gubbaa fooqii gubbaa na baasu barbaadanii fooqii gubbaa na darbuuf jechuudha. Ani garuu ni beekadhe hin bahun jedheen hin dide hayya gadi bahee karaa alaa naan jedhan tole niin bahaa jedhee gara wanumaan namatti nama qunname nama haa qunnamu malee poolisii naa qabdu malee gubbaarraa osoo of argu nan darban jedhee gadi bahee poolisii bilbilachuuf illee wanni hin jenne booda balbalaaf hoo gabbahee jedhu shabaaba afur konkolaataan fidanii balbalaaf hoo dhaaban jechuudha. booda duriyyan dhuftee balbala foo jaajiti ambaye itti gadi baheen banee hin baane manni warra doora sadaffaarra jira anda ka jira jechuudha achi karaa keessa dhaabbadhee gibbii ala bahuu sodaadhee gibbii keessa dhaabbadhee makiina bilbiladhee yaamadhee jechuudha lookeshinii ani irra caala lookeshiniin deema gama kiyyaa lookeshinii yeroo sanii fi naa dhufuu hin dandeenye mana isaanii irraa lookeshinii hidhaniiran jechuudha akka taaksiin balbala isaanii afoon dhufne daqiiqaa tokkoof Oka daqiiqaa lamaaf akkasi gaafa dhaquuyyuu gabbahanii fuulan nu dhufanii nu fidan balbala isaanii malee makiinaan kamuu balbala isaanii afoo gahuu hin danda'u jechuudha. Obboleeyyan kee osoo ani roosan of gatee hookaa yaaduu baadheetti gabbahee shabaabni sun akkuma mucayyoo sanii na godhuu isaanii waan hafne jechuudha. Inni lammataa ammoo osoo an ammoo tolee jedhee gubbaa bahee fi imaaraa irraa na darbuu isaanii waan hafne jechuudha. Ani alhamdulillah rabbil aalamiin kun hunduu nan qunnamne nagahaanii gara mana kiyyaa galee jira. Gaafa san jechuudha amma wanni kun waan ture garuu barnoota irraa argattan jedheeti isa waa'ee obboleettii kiyya kana waan dhagahee fi wali qabee isin gahuu barbaadeeti kanaaf obboleeyyan kiyya duniyaan nutti haftee nagahan gara aalaalii kennaa galtu nu caala yoo rabba waa isiniin jedhanillee hin dallanina ittiin dubbatina tolema jedhaati harkuma kennadhaa bira bahaa ummanni kun maqamatu muslima malee sodaa rabbii hin qabanii tokko waan hin ta'in jechuudha kanaaf rabbiin bakka jirru hundattuu nu haatisu obboleeyyan kiyya ijoollee Saawud Arabiyaa keessattu yeroo ammaarra caala aramni shabaaba qabdee nama kennutu hammaataara jedhaaranii akkasitti obboleeyyan kiyya ufeegaa bakkuma jirtanii rabbi isin haa eegu waliifis dabarsaa yoo viidiyoon kun isinitti tole jechuudha. Kakanarraa hafee namoonni seenaa akkanaa qabdan seenaa barnoota namaaf taatu qabdan karaa keessaatiin na erguu dandeettanii feesbuukis isiniif kennaa lakkoofsa waatsaappii kiyyaallee isin erguu danda'a inshaalla namoonni waan nama barsiisu qabdan na dubbisaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti.